بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا مدرسة صباح وردا ودوفي ورماتي تهي سبسكرايب قد اجرو في مسينسوت قلماوتا مدرسة صباحتي قلماوني قرآن قرأ جرتن بك جرتن اتنجين ربي اسن الرها جرعة سنين جتا قهران تنا درسي مدرسة صباح كقاعدة نورانية را برنوتا أفرف فارا خبرنو akka qaayidaan uraaniyaatti darsi lammaffaadha gabatee duraafinne gabatee itti aanurraa walakkaasaadha itti jechuudha inshaallah ka qaraanu kan nuti gaggabaabsinuuf warra baratuuf haa galuufi jechuudha warri nuti gaggabaabsine haa keenyu malee abbaan dandahee lamaaniin bakka qaraa jedhe darsii lamaan daawwatee deemuu danda'a. Egaa darsiin tartiibaan isinii keenyu tana hordoftanii ulaagaalee nuti isinii keenyu ajaja nuti isiniin jennu kan hojjettan taanaan inshaallah ta'ala yeroo dhiyootti quraana dubbisuu kadandeysan tahajeetini yaada. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa inshaallah akkas deemutti barannaa ni barreessitu. Egaa barreessitan suuraa kaastanii nu ergitanii riikardiidhaan jala jettu. Egaa inshaallah ta'ala yoo rabbiin jedhaate akkuma darsii kana finneen darsii muraasa egaa baranne booda qormaanillee ni jiraata. Hamlee wal jabeeysinee biidhnillaahi qariiban quraana rabbii finnee katti gammannu taha. warri isinii galuu dide gara kitaaba agarsiisa deebitanii akka barattan isin jenna. Ammaan tana barnoota keenya wajjin turtii gaarii isin jenna. Ammaaf assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Deebinee bismillaahi irrahmaani irrahiim jecha egaa obboleeyyan kiyyaa akkuma beekamu darsiin teenya bifa kanaan kan itti fuftu appiiwwan hedduudha kan nu bira jiru. appiiwwan keenya hunda fayyadama awwalan wanni isiniin jedhu tiyaan sun inshaallah barnoota keenya guyyaa har'aa fuuna jechuudha. Dubartii muslimaa hadiisa 30 dubartootaa fi gartee zikriiwwan barbaachisoodha afaan amaariffaatiin qura'aana qaayidaan nuraaniyyaa jaa jechuu inshaallah ta'ala keenya gaa ka guyyaa har'aa akkuma beekamu biidhnillaahi azza wa jalla qaayidaa nuraaniyyaa tahaa jechuudha. qaayidaa nuraaniyyaa tahaa jechuudha. قاعدة نورانية قاعدة نورانية أبين ساسا خنا إن شاء الله ورين قبنا لقف سكين جاسر رجو تجرا شنتاني ندبستو إجا قرا درسي كين ياتو جنيشة بإذن الله عز وجل. أبين قاعدة نورانية كين يبي فخنان إجا نوبانا مه كماس كمبيكتم بيكسس نتر هورت داون كيسان الدو نفاية دس نينجرين جرا qaayidaan nuraaniyyaa tokkoffaa barachuun keenya ni yaadatama. Viidiyoon isaa bakka kana jira. Lammaffaan barachuun keenya ni yaadatama. Lammaffaa keessatti gabatee duraatii fi gabatee lammaffaa adda qoonnee bakka lamatti barachuun keenya ni yaadatama. Marsaa kana akkana bunnee gabatee lammaffaadharraa walakkaa isaa qaraanaa jechuudha inshaallahu ta'ala. xiqqoo saxar takka 2 3 4 5 6 saxar 6 bakka takkatti qaraana. saxar 7 hafan immoo bakka takkatti biidhnillaahi azza wa jalla qaraanaa jechuudha. Okay. Egaa qalbiin na wajjin jechuu hin dagatinaadha. Yeroo barattan aappii keenyarraa yoo fayyadamtan bareedaadha. yeroo barattan ofuma keessanii barattaniin dhiisnaa keessaan nutti ergaa suuraa kaasaa nutti ergaa jalqaba irratti afaan oromootiin qubee kana takka takkaan isinii ibsa marsaatti aanutti afaan arabaa qofaaniin isiniif ibsa waan ta'eef qalbiin na jala deemaa jechuudha. Kabiraa aappiiwwan qaayidaa nuraaniyyaa kan afaan arabaatiin qophaa'an ni jiru. Ka fakkeenyaatti isheenee isin agarsiisuun ni danda'a. Hedduu bareedoodha. Hedduu isin gargaarus ni danda'u. Kanaaf alqaayidaan nuraaniyyaa jettanii yoo barreessitan as keessatti keenya osoo hin taane afaan oromooti osoo hin taane afaan arabaa ni jiru. Fakkeenyaaf warra akkanaa kun jechuudha ni jiru. Akka fakkeenyaatti mee yoo irratti dhayan isinii baasa. Garuu waan walitti qaxxalamaa diimaan isa kanaa adiin isa kanaa jedhanii kalariidhaan adda isinii baasuu irratti akkasumara si ibsuudhaa fi ammas immoo dogongora qabatteetta immoo sirrii qabatteetta kan jedhu deebii isinii kennuu irratti akka aappii keenyaatii fi madrasaa keenyaadha waan isiniif jiru nutti fakkaatu inshaallah rabbi haa jiraachisu wanni guddaan qura'aanni baratamuudha waan ta'eef. Okay.
gara barnoota keenyaatti oggoo jisheennu egaa inni amma magariisni yookiin ammoo marga fakkaatu kuni hanga adda kanatti jechuudha. Tuqaa takka wanni jalaan qabu isiniif himeen jira. Jalqabas awwalan wa akhiiran jalqabas dhumas har'as borus qubeen afaan arabaa ta'ee tuqaa jalaan qabu qubee takka qofa inninis baadhaa jennee jirra. Okay, mana baa fa'aa kana tahee jechuudha. Warra akka faafaa osoo hin taane qubee takka wanni gubbaan qabus maal qofa jennee jirra? Naa yookiin nuunii jennee jirra jechuudha. Okay, inni walakkaa kun maal jechuudha? Nuunii jecha. Diimaan kunoo nuunii jechuudha. Nuun walakkaatti yoo dhufe akkasitti dhufa. Gara dhumaatti yoo dhufe akkasitti dhufa. Baan jalqaba dubbii tokkotti yoo dhufe akkasitti dhufuu danda'a. Garuu Qur'aana yeroo kana keessatti bifa kanaan dhufa malee bifa kanaan gonkumaa hin dhufus hin jirus. Qur'aana amma madanii fi Qur'aanota yeroo kana barreeffamaa jiran khaxxiin afaan arabaa gosa hedduu jira. Khaxxi ruqaa jaaniini, khaxxi usmaanii jaaniini, khaxxiin ammaadhaa khaxxi usmaaniidha. Khaxxii qaayidaa nuraaniyyaa kanaa miti. Haa ta'u malee nama gargaara. Qur'aana darbii moo maal jaaniin dur warri keenya khattiin qara'an santu bifa kanaan barreeffama. Haa ta'u bifa kana agarte baan jalqaba dubbiitti yoo dhufe yeroo kana bifa kanaanihu naadiri bifa kanaani ka barreeffamu yeroo kana keessatti jechuudha. Okay. Baa nuun nuunii jechuudha. Nuun walakkaatti yoo dhufe akkasii dhufa. Okay. Inni kun yoo maali? Mana jara kanaa tahee tuqaa lama wanni gubbaan qabu maal qofaadha obboleeyyan? Taa qofaadha. Taadhaa jechuu kun. Okay. Inni gara walakkaa kun maali? Inni gara walakkaa kun wanni tuqaa lama gara gajjallaatii qabu seera afaan arabaa keessatti tokko qofaadha. Innis maal obboleeyyan kiyyaa? Yaadhaa jechuu. Okay. Yaadhaa jechuu. Itti aansinee inni kun maali? Inni kun maali inni gara dhumaa jiru kun wanni tuqaa takka gubbaan qabu maali inni jirraa sitti maal jennee barannee? Diimaan kun maali? Diimaan kun nuunii jechuu. Okay. Diimaan kun nuunii jazaakumullahu khayra. Wanni tuqaa lama jalaan qabu maali jennee jirraa sittis barannee jirraa. Gurraachi kun maali jechaadha? Yaadhaa jecha. Okay. Wanni tuqaa lama gubbaan qabu kamaraan taane maal qofaadha? Taa qofaadha jechuu. Kanaafuu inni kalariin gara walakkaa jiru kun gara walakkaatti gaafa dhufu taan bifa kanaan dhufaa jechuu inshaallahu ta'ala. Okay. Okay. Obboleeyyan kiyya taan gara walakkaatti gaafa dhufu bifa kanaan dhufaa jennee jirra. Diimaan kun immoo maali? Diimaan gara dhumaa jiru kun bakka sadiitti barannee bakka lamatti barannee har'aa'uyi kana hin wallaaltan. Kamitti wallaaltan kana wallaaltan wanni tuqaa tokko gubbaan qabu kamaraan taane yoo maraa ta'e faataha kamaraan taane garuu maal jennee jirra? Warri kun maal isaanii? Nuuni jecha. Jazaakallah au jazaakillahu khayra. Okay. Kaleessa arraba baasaa isiniin jedhee isinitti qalladaan ture. Warri kun warra akkam jedhamee dubbifamu saa tahee warra arraba baafamee dubbifamu warra furdaa saa jechuu. Arraba baaftee saa kana yoo dubbatte saa taha jechuu. Saa jedhaman. Inni kun yoo maali? Nitti aanu kun. Kunii fi kun garaagarummaan qabu. Garuu yeroo gara walakkaatti dhufu bifa kanaan barreeffama. Jalqabatti yeroo dhufu immoo bifa kanaan barreeffama jechuu. Kun lachanuu saadhaa jechuu. Saa inni dhumaa kun silaa walitti immoo waan feesu natti fakkaatu. Asii barannee yoo siin galle akka sammuutti seefsii ta'u as deebii ilaalsittuu hin himuu jechuu. Okay. Obboleessa kiyyaa obboleetti tiyya ganaan afaan arabaa qofaanis irra deebi'ee bifa gaariin sin hima waan ta'eef qalbiidhaan na jala deema. Okay. Inni kunoo maali? Wanni garaa walakkaa tuqaa qabu maal qofa jennee jirraa? Jiimi. Garuu yoo diriire jala saadhaa ta'a tuqaan kun ni diriire inni hogguu fakkeenyaaf jalqaba dubbiitti yoo dhufe bifa kanaan dhufa tuqaan jala saadhaa taatii jechuudha. Wanni tuqaa takka jalaan qabu gaafa jennu silatti san mana akkanaadhaatii yoo ta'e jiimni jira. Garuu mana akkanaatii yoo ta'e baa malee hin jiru jechuudha. Okay. Kun yoo ka tuqaa hin qabne ka jiim fakkaatu kun maal inni? Ka tuqaa hin qabne ka jiim fakkaatu kun obboleessa kiyya yeroo hunda wanni hubachuu qabdan jiim fakkaatee wanni tuqaa hin qabne haa jaaniin laali haa fi haan addalaa qalbii inni dhaggeeffannu kuni haadhaa jennee baranneerra. Garuu haa normaalii isa haa harree harma hawaa jennee baranne sani. Kuni garuu haasa san isa hin taane haasa akkamiiti qalbiin dhagaye haa ni qallata.
bareedaa keeysaa jaama haa hulquma haa as keeysaa jaama garas gooramaa keeysaa haa jedhamaa jechuudha. Haa garaagarummaan maaliif jechuudha qubeen gosa tokko maaliif baay'ee ta'a afaan arabaa keessatti jettanii gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Haan maaliif lama ta'a haa miti lamman haa miti tokko haadha inni kun inni abbaa maraa haadha ganaa bira geenyaa inni kun garuu haadha ni qallata. Haa achi keeysaan dubbatamaa jechuudha. Okay. Inni kun yoo maali ka tuqaa qabu ka haa fakkaatu yookiin silaa osoo tuqaan jalaan taate jiim ta'u kuni maali nini tuqaa waan gubbaan qabuuf haadha jechuudha. Okay. Haa kana gosa hedduudha gaa kaleeysaa darsii kaleeysaa keessatti ni yaadattu yoo ta'e as deebiseen sinii banaa kaaf jennee asitti kunoo gosa kana kakkaa oolleerraa mee akkamitti kunis haa tahaa yoo jenne kaa miti kun kaa miti kaaf inni kaleessa baranne sun kaa normaalidha isa kamisa karkarroo kalbi kantiibaa jechuu yoo barreessuu feete akkasii barreessitaa jechuu insha allahu ta'ala. Duuba kaa inni kunii fi inni kun kaadha son taane maali duuba bulayyan kiyyaa haadha jechuu mee jedhi akka namaa horrisuutti haadha jechuu si dhagaamaami viidiyoon kuni kaa isa nuti akka kalbii jechuu fa'aatiimi kaan inni kun akka khamiis amma foggaa jettu arabni haa jettee furdiste khamiis jettiimi khamiis akka jedhan haa isa furdua inni kun ishiin kalee baranne immoo kaa diimaan kun maali diimaa bichaan dhufu gogga hundaa kaa normaali yookiin immoo kaa qallaa jechuu kalbii jechuudhaaf kalbi gajettuun qallisee arabin agarre rabbi nutti fidini inni kuni haa isa furduadha jechuu. Okay. Haa kuni yoo maali kuni maali bulayyan kiyyaa kuni jechuun kana jechuudha haadha tuqaan qabu garuu jalqaba dubbiitti gaafa dhufu bifa kanaan dhufa. Okay. Inni kun yoo maali kun maali kuni maali tuqaa sadi gubbaan qaba wanni tuqaa sadi gubbaan qabu ka ilkaan sadi jalaan hin qabne ilkaan isaa takka ka ta'e maali jenneerraa saa isa arraba baasanii jaan isa furdaasanii jechuu garuu osoo ilkaan sadi jalaan qabaatee tuqaa sadi qabaatee maal tahaa ishiin tahaa jechuu. Okay. Inni kun yoo maali tuqaa takka gubbaan qabaa haa fakkaataa maal inni kana fakkaata silaahi maal inni waan tuqaa qabuuf inni isa kanaa jechuu kana jechuun kana jechuudha jechuu kana jechuun maal jechuu ka ta'e yoo sammuun seefsiin godhun irra deebii ilaali maaliif amma booda seefsii ta'a waan ta'eef hin himu wanni tuqaa takka jalaan qabu maal qofaadha jeen jira jalqaba kanatti si barsiise asitti siif hin himu wanni tuqaa takka jalaan qabu mana haafa'aa ka ta'e maal isiin jeen jira asitti si barsiisee hin jira jalqaban asii si barsiisee siin himu akka seefsii ta'u achi deebitee dhaggeeffata viidiyoodha irra deebitee akka qalbiin sii qabattu. Okay. Kun yoo maali mee har'a kana waan barachuu barannee jirra bifa kanaan waan hin baratiniif sinifan himaa tuqaa lama gubbaan qabaa maqaan isaa maal jedhamanni kanatti aanu kun jechuudha gara dhumaarra jiru kuni taa jedhamaa jechuu. Okay. Kun yoo bulayyan kiyya jalqaba irratti kan dhufe kun maal jedhamaa kunii fi kun tokkichumaa jechuudha taadha isaanii garuu jalqaba dubbiitti gaafa dhufu bifa kanaan dhufa. Okay. Inni walakkaadha yookiin magarroon kun maali inni magarroon kun qalbiinaa jedhe buleessa kiyya asittis barannee jirra garuu gara walakkaatti yeroo dhufu bifa kanaan dhufa maqaan isaa haadha jechuu. Okay. Inni itti gara dhumaa jiru kun maali bulayyan kiyya inni gara dhumaa jiru kun bulayyan kiyya maali inni taa jedhama jechuudha taa marbuuxaa jedhama amma malee sittin mugaa taa marbuuxaa miti taa mabsuuxaadha taa diriiraadha amma malee sittin mugaa kana laal darsii teenya guyyaa har'aa keessatti jechuudha gara biraata gasii dhufe sammuuseef godhadhu tuqaa lama wanni gubbaan qabu bifa kana fakkaatu kun taa jedhama. Okay. Yoo wanni jalaan qabu kunoo maal jedhama tuqaa lama waan jalaan qabu kan har'uma barannee jira barachuudha asitti barannee haa ta'u meenumaan si hima yaadha jechuudha. Okay. Yaadha jennee jirra. Okay. Inni haa fakkaatu jalaan tuqaa qabu kun maal inni asitti barannee jirra maal inni jiimii jechuudha. Okay. Kuni maal immoo ka gara dhumaa jiru magariisi kun inni mugaa kana maaliif asitti barannee jirra jechuudha. Okay. Kana sammuu keessatti seef gootaa jechuudha. Okay. Inni kunoo maali magariisi kun maali baadha jechuudha. Okay. Kun yoo asilaa haa fakkaatee gubbaan tuqaa qabu kun maal inni bulayyan asitti barannee jirra maal inni haadha jechuudha. Okay. Inni kunoo maali kun maali
kana siifinum sababiin isaa maaliif yoo jettee sammuu keessa seef godhachuu qabda asitti barannee jirra asitti barannee jirra akka sammuun seef sii godhu viidiyoo irra deebiitii ilaali tana qofaadha kan nuti hin baratin tuni maali tana agarsiisa keessattis ta'ee kitaaba agartee qaayidaa nuraaniyaa keessatti tanan barannee har'a sammuu keessa seef akka godhattu abdii guddaan sirraa qaba maal ishiin obboleeyyan kiyya qalbiin kan kee gaawaan adda addaa sin jechuu mala tuni taa marbuuxaa yookiin taa jedhamti taadha ishiin taan akkanattis ni barreeffamti jechuudha taan akkanatti taan ishimti tun akkanattis ni barreeffamti tun yoo maali haadha jechuudha haa tahee ka'ee yoo haara tuqaan lama taa'e maal ta'a obboleeyyan ta'a jechuudha okay jalqabarra kan jiru kun maali obboleeyyan baadhaa katti aaru maali taadha jechuudha taan bifa kanaanis ni barreeffama waan sin ajaa'ibu kana lamaan sin hin baranne taan bifa kanaanis ni barreeffama bifa kanaanis ni barreeffama bifa kanaanis ni barreeffama garuu bifa kanaa fi bifa kanaan dhumarratti malee dhufuu hin danda'u bifa kanaan garuu jalqabattis dhufuu ni danda'a kophaas dhufuu ni danda'a bifa kanaan dhumarratti fi bifa kanaan dhumarratti malee gonkumaa dhufuu hin danda'u bifa kanaan garuu kophaattis dhufuu ni danda'a dhumarrattis dhufuu ni danda'a jechuudha. Okay kun yoo maali tuqaa lama wanni jalaan qabu maal qofa jennee jirra yaadhaa jechuudha waan sin ajaa'ibu kanaas hin baranne sinii kun maali jechuudha obboleeyyan kiyya kuni haadhaa jechuudha haan gosa kanaanis ni dhufa haasa kam haa noormaalis haa harree haa isa hawwaadhaa hawwaan illee hawwaadhaan si'a garuu haa isa harma jechuuf haati jechuu okay kun yoo maali obboleeyyan kiyya kuni tuqaa lamoonni gubbaan qabu taadha haa kun yoo maali diimaan kuni haadha garuu hin yaaddawina haan yeroo kana bifa kanaan hin dhufu khatti usmaaniyyaatiin quraanni baay'inaan kan barreeffamuu jiru yookiin aglabii qofa osoo hin taane hundumti jechuun ni danda'ama kanaaf jennaan bifa kanaa isinitti hin dhufu isin garuu qabadhaa isin fayyada haan inni kanaa kun bifa kanaanis ni dhufa diimaa kanaan jechuudha durii amma osoo hin taane kun yoo maali kun nuuni ishi kun yoo maali inni itti aanu kun tuqaa lama gubbaan qabu kun taadha taan bifa kanaanis ni dhufa jechuudha bifa kanaanis ni dhufa bifa kanaanis ni dhufa garuu kun quraana yeroo ammaa keessatti hin dhufu yaaddawina waata attasibu atti shaaqilu kun yoo maali obboleeyyan kiyya haa garaa barruu jaaniini kun ni dhufa gaa kana wanni baay'inaan sitti dhufu kana qalbiin qabadhu haa kana jechuudha haa noormaaliin kana haa noormaaliin kun gaafa walakkaa dhufu bifa diimaa kanaan dhufa kinolaa asitti inni jalqabarra jiru kun maali obboleeyyan tuqaa lama ka jalaa qabu yaadhaa katti aanu maali haadhaa jechuudha kana seef godhadhu laali har'a haa meeqa baranne haa gosa hedduu baranne jechuudha okay inni itti aanu tuqaa lama jalaa qabu kun maali baadhaa jechuudha okay jazaakallahu khayra har'a gahaan gosa kanaan ni dhufa 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 haa gosa shanii moo kana baranne jechuudha siyaan haa takkamee haa lama haa sadii haa afur haa shan haa gosa shanii baranne jechuudha okay kun hundi haadhaa haa normaaliidha okay inni itti aanu kun maali ennaan magariisi kun baadhaa jechuudha okay inni jalqabarra jiru kunoo maali kagartee magariisi kun kunis baadha jalqabarra yeroo dhufu bifa kanaan dhufa kun yoo maali bulayya walitti mufeessa asii baranne yeroo shan baranne asitti walitti mufeessu inni itti aanu maali alifi tana hundinuu wallaalu dhaabbattuun tun jechuun buchisiifti okay magariisi kun maali bulayyan kiyyaa magariisi kun baadhaa jechuudha inni itti aanu maali inemu sababiino asii baranne kutii kana yoo wallaalte moo inemu sihumaa fi bara hoggaan inni mujjee kana saboo sheekni kun maal jechuudha jette duuba deebitee qabatta eeganaas hin badu sihumaa fi ani malee an hammas itti haasa'e kanarra qubee takka yoo himee darbinaa wayyi kun yoo maali kun maa diimaan kun maali miimii jettaan jechuudha gaa kana wallaaltu inshaallah miim kaleessas gosa adda addaatiin barannee jirra miim asittis barannee jirra kaleessa yeroo asitti miim gosa adda addaatiin barannee jirra inshaallah asitti xiqqoo wanni adda isa godhu tuqaan isaadhaa yookiin immoo walakkaan isaa zeeroon isaadhaa mul'atu jechuudha bifa kanaan inni dhufa garuu yeroo kana quraanni tottole jira bara bulayyin akka duriitii miti kama qaayidaan nuraaniyyaa kaa'u kanaanii miti jechuudha bifa gartee laafaadhaan quraanni yeroo kanatti qophaa'ee jiru isinummaan abdii muruu dhabnaan kun yoo maali bulayyan tanani wallaaltanii amma wallaaltanii inshaallah tuni daal jedhaniin gaa'ee tuqaan qabdu tuni garuu tuqaa waan qabduuf zaal jedhamti mana daali taate amma gaalaali zaan baay'atee maali akkan jenne zaalii fi zaal tokkoo miti zaa jechuu tahee ka'eeti arraba baafte jette mee jedhi baasi zaal ربي فرب باس ربك ربي همان دبسين جزاك الله خيرا ما جد زا اسم أكرم وسنتهي مي رب باسي زا سنجد زا جدي مي رب باسي جد مو ذا لال إيسا يتكون ذال جد من يفردت الذين يتو أوكي كن يو جل قبر خجرو حاك فكاتكم مال جنة جل بليان كيا تقع جلا ونك أبو من حافاته مال جنة جرا جارا جيم يوكن جيم يتو خطيانكم مال بليان كيا دال يتو دال روما دبيتي رفو بفخنان رفو
كوني مال بلين كيا تقا قبان قبا من جيمي فكاتي وان تقا قبان قبا مال جنة خادا جتو خاصة فردوسن إن تيانو مال بلين كيا من دالي تهي كوني دالي جنة من دالي تهي وان تقا قبا مالي ذالي جتو ما شاء الله جزاكم الله خيرا اوكي ختيان خن يوم مالي رادا جتو را برتني تنغاي ورماتا كنيا كتاب اغرسيسا كوتا شنفا بودا خيشتي لقوس تقر خجرو مالي رادا جتو اوكي من رات هيك وان تواقب مالي بلينكيا زاي جتو زاي نكون نورمال خلاص زاي سزا سق زهرا جتو اكا زمزم جتو اكا غرتي زبورا جتو اكا غرتي زدنا جتو اكا غرتي زنبيل جتو اكا خلاص سخنة زا نورمالي إنه كنا مال برينكيا جيمي جيتشو جيمي تو قامان كنا مال موني دو مرة جرخوني را جيتشو كنا دو ماتيرو في خنان فاما جزر جدا بري ساسو نجري جانكينو زانكينو رانكينو ولفو تاني تو ما جاكنا جلقبا قوتاني زاكنا أسيقش تاني راكنا دوما قوتاني جزر يتاني بري ستو أجو أنا مري بومتي ما شاء الله جزاكم الله خيرا أوكي إنه كن يوم مال بليين من حافظته ونتوقع قبان كم مال مالين جرو جن نجرا أستث برا نجرا مال نني خادا جتو كن يوم مال بليين كيا زاي جتو أوكي زاي مال في منارات هيك إيه توقع قبوان تيف وري كن نفني يدونا هم ماسي قرون ما سنكر عيسى قبضاسن قرآن أما خيسا والله كن نجر رانغو سخنا نجر أما قرادا رانغو سخنا قرآن أما خيسا نجر تاك جد كن يو زاي جرام قرآن أما خيسا نجر كن يو يا جرم إن تيان هو را جرم قرآن أما خيسا هنجرن كن هو تا جرم كن هو زاي جرم قرآن يرى أما خيسا بفخنا ون بريهم هنجرو غرو إسن كبر دان ديسنا دا كن هو مالي سيني يجا چودا غاخنا والالتني أوكي جزاكم الله خيرا أكنت إبسيس ننكرا سوغاني أبي سلال كني كالرين كن كنا فكاتا جيسي ننوس مالي ألف با جدينو ما سنكرا سيسا in sin gargaaramoo inni amma aappiidhaas hin jedhu inni aappii isa kiyya osoo hin taane aappii inni amma afaan arabaa suni haa ta'u gabbufachuun keessan bareedaadha amma na wajjin jettu ni barreessitu nuuf ergitu sagaleen jala jettu baanuun nuun taayaanuun yaataanuun saasaanuun jiimxaa خا حا سا خابا جيم تا تا حا تا يا جيم با با خا تا تا ها با تا يا ها تا ها نون تا ها يا ها با با ها ألف با ها ميم دال ذال جيم دال خا ذال را زاي جا را يمكن جيم را خا زاي را زاي يا را تا زا سين ومخنا رسن نماسون دو رسن ديبيا خا زاي را زاي يا را تا زاي سين ورقون إنه من دف على مسؤوليتي أنا لا يهمك أكس إن شاء الله بلينكيا أبي هني رفايد مو كيسان حالان ورغارا جدي سني من جرامي جزاكم الله خيرا سورة خنا قد بفتني رقرأوف بقتنا تويتو بلينك سني دبرسو باخنا توقتو obboleen keessan illee madrasaa keenya kanatti afeeraati khayri irra wal gargaaraa isinin jenna jannati rabbi isin haa gammachiisu yaada murada keessa rabbi isin haa guutu waan hawwitan hunda rabbi isin haa argachiisu gaa sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata insha Allah borummoo yoo fedha rahmaan taate darsii itti aanu bakka kana kaasuudhaan ishiin irraa kaasuun hanga dhumaa qaraana darsiin itti aanu immoo hedduu salphaadha xiqqaadha darsiin sanii achii kanuma agarsa keessa barattanii galatoomaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh اتفوفا سانغا دوما رغيفدا جچا ارغا كينياس اغا براتوتا كينيا درسين كينيا غويا هرا كان اگرتن كان فكاتا بريستني نو ارغو هندغتنا حملين سنين چبو ورسني جباته دوبا سيرام برچاتي خطا كتابنا غرسا درسي توكو فادا هانغا دوما يوتيوب كينيا ترتيبا وان جروف hordofadha waan sin dhibe gaafadha guyyaan itti fudhanis dhibbaas shantamaa san garbin siniraaf se qara'uu dandeeysan wanni sin daangessu tokkollee hin jiru
كتا مدرسة كانت تقرأ سنين جنة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد هنقدر سيبراتي ولتي ديبنوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا